Hi everyone, baga dhuftanii gara barumsa keenya kanarraa osoo hin seenne dura wanta goonutu jira. Okay? Maali inni soo yeddanii? Akkuma beektan kutaan wal faana fudhachaa turre kan torbaan darbee kana maal ture barreeffama argine hundarraa okay jechoota haa barruu jechoota barreessan immoo itti fayyadamu haa barruu kan jedhu ture. So wantuma kana wal qabatu okay isa wal faana ilaalaa turres itti deebina xumuraa viidiyoo kanarratti jechuudha. Wantoota dhugaa jirtu kan YouTube keenya wajji wal qabatu okay isa wal qabsiisneeti okay wantoota aan ingilifaadhaan qopheesse jechuudha haasoo tokko jechuudha. Isa wal qabsiisnee achirraa jechoota haa barru ka jedhu maaliifin kana wal qabsiisuu barbaade yeddanii akkuma beektan wanta guddaa isin dalagdan tokkotu jira okay wanti guddaan isin gootan san isiniif ibsuun qaba. Wanta guddaa isin gootan san deebisee isin beeksisuun qaba jechuudha. Okay? So sanii wal qabsiisee haasoo Ingiliffaa wal qabsiisee haasoo Ingiliffaadhaan ani isinii qopheesseetu jira. Haasoo san afaan Oromootiin wal cinaa qabaadha ilaalla jechuudha. Haasoo san keessaa jechuudha Ingiliffa jechoota nu barbaachisu guurachaa deemna jechuudha. So haasoo san qofa haasawuun gatii waan hin qabneef haasawuma sanuu wantoota silaa arra isin beeksisuu deemu kanaan wal qabatee wanta hasofnu sana irraa akka waa barannutti isinii qopheessaa jechuudha. Sunis maali yeddanii YouTube keessan kan Ingiliffa afaan Oromootiin isin barsiisu 50,000 rukutee jira. 50,000 rukutuu dandeessanii yeddanii. So saniif baga gammaddanii isin jechuu barbaada. So 50,000 kana anaa miti kan dhage okay quba keessaniin lafaatii teessaniin asiin geessanii isintu sadarkaa kanaan ga'e jechuudha. Okay so isa kana wal qabsiisee maaliif YouTube kana sadarkaa kanarraan kan ga'uu danda'e isin waan ta'eef hasawa gabaabaa tokko isinii qopheessa. Hasawa san keessaa jechuudha jechoota barbaachisoo guurachaa deemna. Okay are you ready for that? Qophiidha. Let's jump in. Eegallo. I really want to congratulate all for helping us reach 50,000 subscribers. Maalin jedhe dhugumatti jechuudha baga gammaddaniin isin jechuu barbaada jechuudha 50,000 waan naqattaniif chaanala keessan. Okay sirriitti harka daadhaa. This channel isn't just mine, it is ours. Together we achieved something truly amazing. Okay amma maalin jedhe channel kuni kan kooti miti jechuudha kan koo qofaa miti. Okay this channel isn't just mine hoggaan jedhu channel kun kan koo qofaa miti, it is ours keenya jechuudha. Okay together we achieved something truly amazing. Waliin taane okay waan ajaa'ibaa takka raawwannee jirra jechuudha. Okay and this milestone it proves that we're building something meaningful. Okay adeemsa amma deemne kanaan jechuudha we proves mirkaneessinee jirra jechuudha. We're building something meaningful waan faayidaa qabu takka akka ijaaraa jiru mirkaneessaa jirra jechuudha. Asirratti jecha milestone jettu tana maali jettanii gaafachuutu mala jechuudha. What do you mean by milestone here? Beektanii milestone jechuun maal jechuu akka ta'e. The word milestone means an important achievement or event in your progress toward a goal. Kana jechuun milestone jechuun galma gahiinsa kee tokko jechuudha. In simple words, milestone is like a big step forward. It's a big step forward jechuudha. Walumaa galatti tarkaanfii ati galma tokko ga'uudhaaf ati goote jechuudha. Wanta ati dabarsite jechuudha. Okay karaa hamma ati deemte jechuudha karaa biraatiin. For example dhimma keenya keessatti yookiin in our context we reached 50,000 subscribers on YouTube. So it is milestone for our channel, right? Kuni karaa hamma nuti deemne jechuudha. 50,000 ga'uun karaa fagoo deemne jechuudha. Milestone nuti deemne nu agarsiisa jechuudha galma ga'uu keenya irratti. Okay fakkeenyaaf maybe graduation from university it takes us maybe like years waggoota nutti fudhatame. So wantoonni akkasii sunis maali milestone irraa jechuudha. Okay getting your first job is milestone in your life. Jireenya keenya keessatti hojii argachuun erga lafaatii cimaa goone booda okay milestone nuti goone jechuudha. Okay
jireenya keenya keessatti milestone dha jechuudha. Hamma ati dabarsite jechuudha wantoota sanirra ga'uudhaaf karaa dheeraa ati deemte jechuudha galma ga'uu kee keessatti. Clear? Ifami? Okay, let's continue. So I want to share with you 2 unforgettable stories from when I first started this channel. Asirratti maalin jedhe wantoota seenaa lama tanin irraanfatamne tan channel kana wal qabattu isinii qooduu barbaada. Because they remind me how far we've come together. Sababni isaatis na yaadachiisu jechuudha hangam takka akka deemne jechuudha waliin. Story 1. Seenaan tokkoffaan isinii qooduu barbaadu baay'ee nama ajaa'iba. Akkamitti ta'uu danda'e jettee mataa kee keessallee wanta si dhufuutu jira jechuudha erga dhaggeeffatte booda seenaa kana. Okay? When I began my YouTube journey, I reached out to another YouTuber in my area. I asked him to support me, to help me present English lesson for the Oromo community. Okay? Maaltu ta'e? So YouTuber tokko biraan dhage. So I asked him to support me, akka na gargaaruun gaafadhe, okay, to help me present English lesson in jedhe. Lessoni yookiin barannoo jechuun Ingiliffaa kana akka uummata Oromoo gahu for Oromo community in jeeme uummata Oromootiif akka dhaqqabuun barbaade jeetiin isaan mari'adhe. He looked at me and said, nalaale ni jedhe. Maal jedhe? I know the Oromo people very well. They're more interested in learning about phones, not English. Ani ummata Oromoo kana beeka naan je sirritti beeka. They are more interested in learning about phones. Waa'ee bilbilaa barachuu barbaadu, not English. Ingiliffaa miti jedhe. Ingiliffaa barachuun barbaadanii naan jedhe. Okay? If you teach that, you will make a lot of money naan jedhe. Yoo kana kan barsiistu ta'e maallaqa guddaa dalagattaa jedhe. But I told him, garuu annin himeefi yookiin nin jeeni maalin jeen? I'm not doing this for money. I already have my business. I'm doing this to support my people, to share knowledge. Ani kana kanin godhuuf maalin jedhe jalqaba irratti? I'm not doing this for money. Ani kana kanin godhuuf maallaqaa fi mitiin jedheen. I already have my business. Ani hojii koo qaba. Okay? Hojiin qaba. I'm doing this to support my people. Kana kanin godhuuf uummata kiyya gargaaruu fi to share knowledge. Beekumsaan qabu qooduudhaaf hin barbaadeen jedheen waan hin beekurraa. Okay? He agreed to advertise my video kiyya beesisuudhaaf jechuudha isinitti jechuudha uummata Oromootti beesisuudhaaf waliif galle. So I made a short clip, okay, to be uploaded on his YouTube. So the next day he called me and he said, maaltu ta'e asirratti video gabaabduu itti kanne clip jechuudha. Guyyaatti aanu naaf bilbila. Okay? The next day he called me and he said, naan jedhe jechuudha. Maal jedheen beektaa? Your video has a copyright issue. I can't post it. Videoon kee copyrightii qabdii YouTube irratti yoon ol baase, okay? Rakkoon narra dhufa waan ta'eef ol hin baasu jedhe. I simply said, maalin jedheen? Salphumatti maalin jedheenaan? It is okay. I will reach my people on my own. Rakkoon qabu dhiisiin jedheen gabaabatti. Okay? Anuu akka anti dhaqu beekaan jedheen uummatatti. Okay? Seenaa YouTube ni kun qabu akka inni hin uumamneef yookiin immoo hin dhufneef gufuu itti dhufte jechuudha. Obstacles. Seenaan lammaffaa YouTube ni kun qabu maali? Eegalamuu isaati irratti jechuudha. Akkuma karreefu jechuudha. YouTuber biraatiin wal qabata. Isiniifin jedha Ingiliffaan sanboota afaan Oromootiin akkuma ammaa kana deemna. Okay? Later I reached out to another well-known YouTuber. Sanboota maaliin godhe? Itti aansuudhaan jechuudha. I reached out to another well-known YouTuber in jedhe. Gara YouTuber biraatiin deeme kan sirri beekamaa jechuudha. Oromoo biratti jechuudha. All I asked was, please share my video with your community. Video tiyatana community jalatti share naa godhi. Okay? YouTuber kana jala community waan jaamu jira. Ummata isa hordofu jechuudha. Achi jalatti share manaa goota waan biraa takkan gootu hin jedheen barumsa kana. Okay? Inni amallaa deebisanii beektani. I'm busy. Call me another time. Kan hoggaan isin jedhu qaamaanii miti beek. Bilbila isaatiin argadhe YouTube marra jechuudha. Sanbootaniin bilbilee fi biyya takka jirra. Maallaan jedhe I'm busy. Call me another time. Especially na afeeraniiru faasin jedha. Afeerraa malee katembe. Okay, I'm busy. Call me another time jedhe. Yeroo biraa na deebisi jedhe. I called him again. Still busy. Ammallee bizuma jedha. By the third time, yeroo sadaffaa ergaan bilbileef booda maal jedhe. Yeroo sadaffaas bilbilaan wanti akkasuma. Okay? So yeroo sadaffarratti I understood he wasn't interested. Okay? Akka inni wanta kana contentii kana share
godhuun barbaanne hubadhe jechuudha. So that is a point at which I realized not everyone wants to promote something beneficial. Bakka kanarratti kan inni hubadhe maali namni hedduun wanta nama fayyadu akka ol ba'u akka hin barbaanne okay asitti hubadhe jechuudha. I realized jechuun okay hubadhe jechuudha. Everyone jechuun maal akka ta'e beektanii namni hundi okay promote gochuu yookiin guddisuu jechuudha something beneficial waan nama fayyadu jechuudha wanta nama fayyadu guddisuun barbaadu namni baay'een okay akka duu barbaada jechuudha. But you know what, I didn't stop there. Beektanii maal akka ta'e achitti hin dhaabbannaan immoo I kept posting, I kept creating for you and you proved them wrong. Samboda maaliin godhe akkuma beektan posti gochuun eegalee viidiyoo useetuma postiin isin gochuu eegalee viidiyoon hin tolchaa posting godha. So molga isin immoo maal godhani you proved them wrong. Isaan akka sirrii hin taane mirkaneessitan jechuudha asirratti. Okay, because of you this channel has grown. Because of you we've reached 50,000 subscribers. Sababa keessaniin channelli kun guddatee jira. Together we're heading to 100k subscribers and beyond. Okay, walumaan kan itti yaanu ta'a jechuudha kuma dhibbaasi. Okay, kuma dhibbaa fi kuma dhibbaa olillee itti deemna jechuudha. We're showing the world that there are people who love, support, promote meaningful content. Asirratti wanni godhaa jirru maali? We're showing agarsiisaa jirra the world addunyaa tana jechuudha. That there are people who love, ummataatu jira kan jaalatu, support kan nama deeggaru, and promote akkasuma kan guddisu meaningful content. Wantoota faayidaa qabu jechuudha. Content jechuun viidiyoolee faayidaa qabdu wantoota viidiyoolee jechuudha. Viidiyoolee faayidaa qabdu meaningful content yeroo jennu jechuudha. So kana maal gootanii agarsiistanii jirtan jechuudha. Addunyaadhaaf ummanni Oromoo kan addunyaarra jiru chaanaalli kun isa dhaqqabaa jechuudha kana booda humna argatee jira jechuudha bakka baay'ee deemuu danda'a. Irraa barata irraa fayyadamaa jechuudha. From the bottom of my heart, thank you for being part of this journey. So galanni koo kan qalbirraa burqe jechuudha. Isiniif haa ta'u jedheen jira. Sababa adeemsa dheeraa deemne kana keessatti waan guddaa dalagdaniif jechaadha. Qaama adeemsa kana yookiin qaama karaa adeemne kana ta'uu keessaniif galanni keessanii jechuudha. Let's keep growing together. So okay, haasawni keenya isa kana ture. Because of you we've reached 50,000 subscribers. Sababa keessaniin channelli kun 50,000 galatee jira jechuudha. You never let me down. Nan xiqqeessine jechuudha. So waan jarri lameen jechaa baate sirrii akka hin taane mirkaneessitan jechuu yeroo gabaabaa keessatti. So I appreciate that. So this is just a beginning, okay? Kun egaa eegalliidha jennaan. Ni eegalle malee hin xumurre jechuudha hojii keenya. Okay?